كديق المنما كنك فجاسو كمسجد ربي دديق هرجاسو والرأي المنما افتكن كمناسو انتاي تاتزني سربها فجاسو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبنتو في دعوة إفتو جرجرتو كليوان بكجراتني بقربين دبرفتي ساعتي كنا نسينغتي سنجت ورنيفتو يركان سبسكرايب لايك شير كتشوفي هندقنا اسمينيرا أرلي واقبتي سنين إنو قبتي سنين وانا مال قبتي نورتي wajjin taate arri pirankii qabadhee dhufee eenyuun pirankii godhuu deemaa raafummaa pirankii godhuu deemaa raafummaa tana irra rifachiisa sababa waa hedduutu godhee akkuma sanii namichi sa'aatii na guutullee narraa kaafachiise sa'aatii na fudhattee jira birillee ergee jira jedhee raafummaa rifachiise waan isiin naan jettu lannahuun namicha kana isirraa ni dhaqee. Isin gaafa birrii guutuutii hin naan jette sa'aatii waa takka narraa ka'ee miti. Ishuma sagaleen garuu naqamna humudile waliin hin jiru. Dhaqee rahumanii sababaan keessi amanee jirannee namichi burgeenya irratti sa'aatii kiyya cufu manarra qaabatee deemee waanuma kiyya dhaqee sun kiyya dhaqa jedha itti fayyadamu maqaa hin booyamii akka irraa kaasuu deema yoo narratti hin beekan jechuudha. Sanaan dura piraankii godhee viidiyoo sanillee gadi lakkifachuu naan jette anillee gadi lakkisne hanqa silaa yoo jira viidiyoo nan mura jechuudha. Innama nahaa katti diddee nama qaqqabdee jechuudha. Viidiyoo sanillee gadi lakkifannee anuma harka jira amma dhaqee kanaan hin dhufaa fi akkasiin natti hin beekne inshallah abdii irraa qaba itti fakkeessee boo'ee jechuudha. Mi'a gamna duuba mararamte ani boo'eessa ittillee wallaan adiqqa shoolatte kana hojiin kun hojii telefoonatti akkan isaati kan agartanii asiin nawaatti asiin qabna keetii garara wanni hundi rabbi hamtuun waa godhu inna du'aa nuuf godhaa isin jedha jajjabaadhaan jajjabeessaa subscribe like share gochuun dagatiin awwaalaa guddisuu aadaa godhadhaa isiniin jira. Amma rahuma daga bilbilee rahuma sukkaara isii 2,200 galchinuutti hin dhiifnu gaaree nu waliin turan faana tura waan isin jettullee waan itti baanullee walii waan kana halluu tahaa isin jedha daawwattoota kiyya hanqa sanitti hojiin bu'aa na dhaggeeffadhaa. Subscribe like share godhuun dagatiin ana guddisaa isiniin jira. Turtii gaarii dhumatti bilbila deeme bilbileen baasaa bubbisa tanaan dura daawwattoota kiyya itti bilbila jira. Hinkaaftii kaan ani beeku jechuudha. Rahumaan irraa ashangullee imimmaanii itti ergee gara viidiyoo kana dhaabiyyuu isin irraan kasillee ilaallee itti eegalee diibar piraankii godhuun isaan irratti jiruun piraankiin godha jedhee naata isaa qabu dhabee ana cinqee akkanaan hin fedhu beekanii irraan kaabsu godhuun qabmaa jirtu rabbi nu haa baasu. Amma piraankii taaree akkasii Magariisee walitti dacha'amtu dhugaa ijigi daddaan harkisu jira. Laallaka. Balmaan yeroo booniif jalleettillee barreessaan jirtu hojii jirtu itti fakkaate an asii booniif hin jala jira. Booniif hin jalattillee argan jiru jechuudha. Haata barreessitee baate koomentii malee hanqammaa kan hin barreessinee jechuudha. Taqriban kushiinaa jiraachuu danda'u walumaan walii goona rahuma ofii waliin irra jirti ofii immoo kaasu jechuudha itti barreessite. Akka rahuma akkuma ta'e barreeffamni kiraa kan dhaqee faallaa isaa garuu
akkatti isin hir'isa. Akkasiidha dhaqqabe jedhanii barreessee fi karaarra uuman waan isin jettu barmaan laalla. Akka isin dhuftutti isullee yookaan piraankii na godhuu deemti wali baafna. Egaa.